qabdu arsiin illee takka miidhaa TikTok irratti dhuftee arsiin waa loltee hin jiru Suudii keessa illee arsiin nama hin qabdu arsiin ka jirtu biyya jirti Suudii keessa hin jirtu arsiin wallollee Suudii keessa hin jiru wallollee Suudii keessa ummanni miskiinni ummanni kabaja qabu ka waa dubbatu beeku ka waa falu beeku biyya jira wallo Suudii keessaa miti arsiin Suudii keessaa miti Harargeen Suudii keessaadha miti kun kashlabbii abaarsan biyya baateetu maqaa gandaatiin miskiina rabbiidha darara osoo walitti baatee ufiiti wal barbaadde waan barbaadde wal goote wama takka garaa nama nyaatuba jagnummatu itti jira yoo ta'e ufii isaaniitti wal barbaadan osoo walitti dhufanii naannuma tokko jirani naannuma januubaa kana jira osoo walitti dhufanii waan barbaadan wal godhanii bar waan isaaniiti kun waan nam ilaallatuuna miti kan jalqabilleen zaalima kan lammaffaattaan sillee zaalima kan itti sadaffaattaan sillee zaalima hundumti isaadhaa zaalima kuni arsiidhaallee miti wallollee miti asiin dura illee kanuma dhaabbiin kiyya guutummaan isa walloo arsii keessa lafan qabu arsiin eenyu kana walloo Suudii keessa lafan qabu arsiin illee Suudii keessaa miti bakki inni jiraatu asii miti bakkee laftee qaban kuni namni tikfatee waa tikseetiin birree argachuudhaaf jecha as dhufe akkamitti namni ofiisaatii rakkinnaaf biyyaa bahe ilmaan miskiina ilmaan waan takka hin beekne nama waan tan kan beekne nama silaa nyaachisuu qaban akkamitti miskiina rabbiidhaa qabanii ajjeesan eega jagne taate namni jagni walitti dhufeetii waa wal godhaati jagnummaan eegatti kaate maqaa arsiitiin kunillee du'uudhaaf eega ka'e kunillee maqaa wallooti eega du'uuf ka'e walitti dhufee osoo wal qabeeti ka wal arrabsu sunniin lamaan ka wal jeequ sunniin ka wal arrabsu ka walitti maal jedhu sun walitti dhufee waan tokko miskiina rabbi ka karaa deemu irratti ammoo ebalu jechaatiin deemuun wallahi abadan waan jechama qabuudha miti kun waan maqaadhaan illee deemuudha miti maqaa arsiillee irratti dhaachuu waan barbaachisu miti maqaa wallollee irratti dha'uun waan barbaachisuudha miti kun lamaan isaantu zaalima gurguddaa warra rabbiin subhaanahu wa ta'ala dachii kana rakkaa'e rabbiin ani wanne jedhuun qabu asiin durallee du'aayii haga danda'een kana godheetuma itti dhiise ani dubbadhuu jedhee lammata maaliif jennaan dhaloota kanatu dhaloota nama hubachuu irra jecha namaadha daddabsuu filata waan ta'eef jecha wanna jedhe kanaafi wanni sinin jedhu ani akhira Abu Muazin tachi dabarsaa ammas Ustaz Fawaz illee jiranii namoonni garagaraa jedhanii dubbatanii wanni sinin jedhu ani takkuma du'aayii godha wannan jedhu zaalima kana warra ilmaan miskiinaadhaa qabee karatti dararu warra nama laa ilaaha illallahu jedhu tokko gachiibseetiin gorra haa ta'u reeboo haa ta'u waan garagaraa irratti dalagu waan barbaade haa dalagu akkuma duratti isiniin jedhe nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam tuftoo karatti tufuudha dhoowwan namni tuftoo karatti tufu imma asitaawaa jedhan faallaa saniidha akka namni karaa deemu hin rakkanneef jecha iimaana irraa rakkoo karaarra jirtu karaarra kaasuun jedhan nama karaa irratti fincaayuu ni abaaran nabiin rabbiidha alayhi salaatu wassalaam waan namni karaa deemu rakkisa nama karaa deemu waan rakkisuuf jecha nama sagaraa karaa irratti ba'eeyyuu ni abaaran nabiin rabbiidha alayhi salaatu wassalaam karaa keessatti sagaraa nama ba'eeyyuu maaliif jenna nama karaa deemu waan rakkisuuf jecha maalayyare nama qabeetiin nama karaa deemu wayiidha nama rakkisu akkanaa kun abaarsa haqa godhata akkuma duratti isin dubbat nabiin rabbiidha alayhi salaatu wassalaam namni qoree karaa irra kaa'uudhaaniyyuu nama muslimtoota azaa godheetiin jedhe faqad istahaqqa la'nahum jedhan nabiin rabbiidha alayhi salaatu wassalaam abaarsa isaaniidha haqa godhatee jira jedhan ammas wannan jedhu miskiina rabbiidha warra dararu kana warra miskiina rabbiidha wanna jedhu waliin morkate arsiitu du'e wallotu du'e harargeetu du'e ebaloota akkana jedhe kan raawwatu ka ajjeefamaa jiru hundattuu miskiina warra miskiina rabbiidha dararu rabbiinuun arga bakka isin jirtan isin arga tokko keessanii rabbiin jireenya keessan haa baraatisu dhabama rabbi isin haa godhu gammachuu rabbi isin agarsiisi jiruu keessan miskiinummaa keessaa rabbi isin hin baasin akka haadha hiyyeessaa waan taatu dhabdee qarshii dhabdee jennaan ilmaan isiidha Allahu akbar ilmaan isiidha ilmi sun yookaan tokko qabdi yookaan lama qabdi rakkatee biyyaa ba'e waan nyaatu dhabee karaa bahraa kana wantoota gurguddoo qurxummituuf kennee achii bahee barahaa kana keessa oowwa kana keessa oowwa ansaatii kana amma keessa taa'u dadhabee mukayyafa banadhee keessa taa'u kana isa kana keessa nama deeme zaalimni karatti qabee rakkisu maqaa kamiinuu waa irra dubbachuun hin barbaachisu
Rabbiin zaalima akkasiisan rabbiin hin danda'a. Haadha miskiinaa warra boochise warra san boo'ichi mana keessan keessan bahin idmee keessan. Haga isin jirtan rabbiin boo'icha mana keessan hin baasin. Jiruu keessan guutuu warra waan kana deeggaris warra waan kana jala deemes warra waan kana irratti wanna jedhe warra kana guutuu isaatu rabbiin boo'icha mana isaatiin baasin. Wallah wanni isin hin jedhu isuma kan. Boo'ichi mana keessan idmee keessan haga jirtan guutuu rabbiin boo'ichi mana keessan keessa rabbiin bahin. Idmee keessan osoo boossan osoo rakkattan rabbi isin haa dabarsiisu. Wanni isin walitti qabdan addaan isin jala haa facaatu. Wanni akka isin saba kana wanna goone hin facaafne jettanitti rabbiin isinuma haa facaasu. Mala keessan rabbi isin haa facaasu. Isinitti daa'imman xixiqqoodhaa miti. Dhaabbadhaa jedhanii namni dhaabbata. Zaalima gurguddaa warruma areeda qabu warra xiqqoosii waa wanna jedhe waggaa 20 ol dabre wanni waan kana hojjetu. Rabbi isin haa balleessu. Wanni an jedhu kanuma Abu Mu'aaz itti fufa dubbadhaati jamaana dubbatani. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ الثاني يعني إلى غيره ساكنتي الحمد ربي إنغلتي فرنيجا ما شنو مولتي ما عند الديبتة ربي اللهم اكفين بما شاء وانو فرحين أرجع الدو إنسان جرت ربي سبحانه وتعالى أرجع ست ولد برسنا سلاواني وانو جي موتوماتي وان سفاراتي أمباسي كومينيتي ويا أمباكي سيرتو تنا بيتي maybe farasiiti maybe ijoollee gandaatiin hoo beekan awwaan ajaa'ibsummata keenya kana isa gaafa muka gartee duratti wal guurus wal ajjeesu biyyee wal nyaachisuus maqaa arsiitiin maqaa argeetiin wallootiin je'ee kunoo sooshaal miidiyaa keessa deemee feemas ta'eetuma jira jarara. Sawaanni kun jarana itti feemasii ta'uudha lubbuu namaatu ummata kana biratti maa biyyaa bahan na dhibe hawaasni kun. Gariin ilmaan yataamaati haadhaaf ebbaa hin qaban nama itti himatan hin qaban. Osoo haadhaaf ebbaan jiraatte gayyaatee haadhaaf ebbaan boochi gartee ummata abaarama gartee waan karaarra guddatte fiifuu gartee yaani namummaa waan hin qabne waan gartee karoora hin qabne deemu jirtu fiifuu biyyaan baa keessatti adaaba safarri qixaatu min adaab kutaa gartee adaaba irraa ta'e tokko fiifuu rakkataatu ummata warra rakkoo jira. Gandatti kagalchuun na dhiban. Ummanni waan isaan deemaniif kan waan kana raawwate akkuma istaanii jedhee qaama tokko raawwata isin fiddanii gandatti arsiitti balbala namaatti galchatan ummata maraa ta'an isin amma kagaddeemee ajandaa tanas bal'isee koottutu maarree nu godhi maarree booda dhufanii gaafa kaan ustaada jii asit dhufnee kadhannee waliin kadhan artee kana namas jiru nu gallakkisi daangaan arsiitiif Harargee biyyaan baa keessan jiru Oromoon sabni namni fayyaa qabu kutaan biyya keessa jirti malee biyyaan baa keessan jirtu abaarsa malee waan ni goonu hin jirtu jara keenya. Namni gartee nama miidhuu rabbiin ofiifuu irratti haraam godhe rabbiin isinirraa nu haa argisiisu gartee ajaa'iba quduraa isaa rabbiin waan fedhe hojjeta isinumarraa nu haa argisiisu waan takka waan ni goonu hin jirtu. Kan biyya Makkaa jirtanis kadhadhaa jiranitti gartee Nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni kadhate gartee gaafa qoomni takka ofirraa sodaatee dadhabee daangaa isaan tarkaafata rabbitti ol dhiisan. Nabiyyoonni hojuma isaaniiti waanuma hunda keessattuu gartee waan gahee baattuu jirtaati waan hojii mootummaa islaa isin waan warra sooshaal miidiyaa isinii dhaamnu hin fidina gandan jedhina gandan buu qaamni tokkichi waa balleesse san zaalima kan waa miidhu huni hin deeggaramu ganda namaatti hin galchina yoomi waan fokkottu yooma dammaqu yaatan qubee generation jaarraa 20 takkaa keessa jiraattanii yoom gandummaa jalaa baatan qaamuma tokko shiftaa tokko durriyyee tokko maraataa amantii hin qabne aadaa hin qabne shiftaa bosona keessa jira yeeyyii waraabessinu bineensi bosonaatu seeraa fi heera gartee naachuraal gartee seera uumamaatti hojii waliin jiraata. Kana ka bineensaan hin jirre uumama keessaa beekana fiddanii gandatti hin galchina. Walau obboleessa osoo taate hin galchin hin laallatu si komandoon tanaa miti afran qalloon tanaa miti shanan gibeen raayyaan ummanni kanaa miti ummata kanaa miti jarana biyyi ambaa Saudi Arabiyaan tun bar ummanni kan itti deemuu tureef diinii ofii barachuudhaaf amantii dura gartee naggadaaf hin deemne amantaa diinaa ofii barachuudhaaf godaansa gartee jaarraa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalqabee hariiroo guddoo walirra qaban arra waan fokkottuu zaalimni dalaguun maqaan ummata gartee alaabashee kun gartee ummata gartee ardii abaashaa jedhaman kun ummata gartee najjaashee kun badee maqaa kana Itoophiyaa maaltu dhaawatachitti balleessanii rabbiillee isinuu balleessa beekadha
yakkee isin daleeydaninaan waan gartee duriyyeen teenya daleeyduun maqaan ulamaa'in achi keessatti maqaan gartee mu'azzinoota imaamanii hojiidhaan hundi badee miti rabbiin nurraa haa balleessu lafarraa isaan haa barbadeessu hin danda'e isa nama miidhe lubbu namni bara horiiwuu akka itti qalatu qaba jiran horiiwuu akka itti qalatu qaba gartee wohuma hunda diina keetiin akka itti firraa deebistuu qabdaa beeke lubbu taphachuuf miti jarri kun lubbu taphachuu jira hattuu maqaa gartee yaani waa saamuudhaatiin maqaa gartee waan dubartii fitnaa dubartii irraa kaateen gaafa as dhufte isin aqliin qabdanii warri homaatamaan teessanii sooshaal miidiyaa irraa haasoftan feemasa ifiin jettan wallaaltoota sooshaal miidiyaa maali bu'aan ajanduma godhachaa maaluma isin raasaudha harka rabbiitti dhiifne rabbiin ni arkaa kan miidhames ni arkaa kan miidhu jirus ni arkaa rabbiin isa nama miidhe sana gartee harka isaa qabeen waa argisiisu harka ittiin nama miidhe san rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa haa miidhuu hin danda'a gaafa rasuula sallallahu alaihi wasallam bar namtichi harka mirgaatiin nyaadhu jedheeni rasuuli sallallahu alaihi wasallam dide abadan laa jedheeni dide ennaan akkasii achumatti se agartee rasuulli gartee harka isaatiin lachitti abaarsaatiin hambisee ni haftan guyyaa tokko rabbiin subhaanahu wa ta'ala rabbiin kan kee dagataa miti rabbiin kee wallaalaa miti hin irraanfatu ni arkaa hunda isiidhaatu ni arkaa rabbiin numa garsiisa jechuun takka yeeyyiitu isa nyaata takka qabrii isaa gartee hin argamtu namni isan awwaalu du'eetuma baraa san keessatti lafeen isaa gartee barbadoytee guyyaa qiyaamaa kaafamee dhufa jiran. Dhiisaa hin deeggarin waan akkanaa tana mata duree godhachuun feenu jara keenya gartee amantii maal qabdi amantaan qabdu hadiisa yoo itti himne irra gartee hadiisa himne faallaa jarasanii miti ka dhufee nu dura dhaabbatu gandummaan isintu dhufa malee warraas irra jiru. Isintu gadi dhufee gartee nu arrabsa kanaaf ummata wali buusuun feene ganda keetu dhufee na arrabsa ganda kaantu dhufee na arrabsa kanaaf hin feene zaalima waan kana hojjete rabbiin nurra haa barbadeessu haa dhabamsiisu rabbiin waliigallee akkuma koronaa rabbiin nurraa kaase rabbiin nurraa haa kaasu hin danda'a gargaartee rabbii keenya gargaartee barii kana gammachuu nu dhageessisi ummata waan akkana walitti deddeebu rabbiin subhaanahu wa ta'ala nurraa haa qabu gartee ummata zahmaa biizii godhanii jiran da'awaa irratti gufuu gartee dalagaa irratti gufuu ummata tokkummaa irratti gufuu walitti ta'u mutuma kana rabbi subhaanahu wa ta'ala hin agarsiifne ummata karoora hin qabne gartee biyya namaa tana keessa faca'ee jiruu waggaa 8-9 numa jiraatu irraan jijjiiramne kunuu abaarsa wayitii beekadhaa jara keenya ilmoota akka qabdii argate ilmoota akkasuma jala haadha jalaa miidhame haati miidhamtu qaama gartee qaama irruudha goojjoo isii keessa dhiisee biraa deeme haadha irraa hin jijjiira jedhee meeqa ajjeeftan meeqa barbadeessitan meeqa laamsheessitan jara keenya zulmii waan kanaatiitu yoo irraa waliin dhoorkine gartee yakki waan kanaa deemeeti nutti dhufaa beekadhaa jara keenya gartee kanaaf yaa hawaasa koo yaa warra koominiitii yaa warra hayyuu waa qaroo ummata kanaa koominiitii hawaasa tajaajiletan sabuma qofa wali qabuu miti yaaduma siyaasaa qofa wali qabuu miti waan isin gartee koominiitii taataniif safaaraa taataniif ummata kana lubbuu nama tokko baraarreetanii mootummaan biyya san keessa isin kaa'e ummata seeraan seenes seeraan ala seenes ummata ofiitiif mirga gartee abukaatoo xabaqaa taana jettaniif seentanii ummata kanarra fuulleeffadhaa qabuu dandeessan ummanni kun ummata jiru ummataanuu qabuu danda'u gartee yoo ni qabneen waan biraatiin gabbaatanii ganda keenya irratti duulteetta waa meeqaan irra deemuu ture maal akka godhanni beeytanii tiktookii qaba feesbuukii qaba kallattii lookeeshina namni hin beeyne hin jiru namni hin beeyne shurxaa biyya saniitiin jennaan hin qabama gartee zaalima deeggartanii maaltu oromootaamiif iyyitan asirra teessanii rakkataa kamiif iyyitan kanama rakkuu deeggaruu jirtan isini gartee yaa rabbii kiyya hin dandeessaa gartee barii tana gartee waan ajaa'ibaa nu agarsiisa kan uummanni ittiin gartee boqotu hafuura itti fudhatu rabbi nu agarsiisa kana maan isin jedha jazaakumullahu ustaada kiyya rabbiin gartee umrii isin dheeressu barakadhaa rabbi isin barakacheetu hin dubbatanii jamaa dubbadhaa isinilleeni wanni amma abu mu'aazedhantu waan jabdu yaa jamaa wanni furmaanni jiru isuma kan lamaan jedheetiin amanaan beektanii tokko namni rabbiin sodaatan namni muslimaadhaa kamiyyuu ظالما كان غندكيه غندكنا غندسن جدنا ظالمني ظالما ربي انسان اكبليت دعاء تقدا بك جرتني ربي دبم انسان هاغدو توكو توكو سانيت ربي سان بيكا ربي توكو توكو سان بيكا نما مسكين ربي ددرر غند فدا هيمتو شيطان مقا فدا هيمتو مقا غاري فدا غدا فدا هاتو ربي نوني بيكامي وني ربي تركتون جرا اك ربي سبحانه وتعالى isa qabu qabaa jajjaba akka isa qabu du'aatti godha waan bira walitti araarsinettanii illee hin deemina rabbiin zaalima kana yoo jidduudha kaase yoo waan ajaa'iba rabbiin irratti godhee rabbiin subhaanahu wa ta'aala nurraan qabin
waan fayyaduudhaa miti. Tokko namni balleessu bar hawaasuma keenya isin galte. Hawaasuma keenya durriyyee kashlabbee waan kanarratti hirmaattee waan kana gootu kana beekamtii kennaniif. Isa kana ammoo kan gochuu qabu kanarratti ijjannoo jabaa fudhateetiin kan seeratti dhiyeessuu danda'u mootummaadha. Mootummaan biyya kana keessa jiru imbaasiin mootummaadha. Qaama mootummaa Itoophiyaati. Imbaasiin Itoophiyaa. Koominitiin jiizaan jirtan. Koominitiin naannoo januubaarra jirtan. Naannoo januuba Suudiirra jirtan. Isin hundi keessan itti gaafatummaa keessan kun gochuu dandeessan. Yoo dadhabdan ammoo mootummaa gara qaama biyya keessa jiruutti achi dabarsuu dandeessan. Mootummaan kan nama fayyadu isuma kanaaf. Lammiin Itoophiyaadha tokko isaadha. Akka osoo biyya keessatti namni seera qabu tokko du'eete silaa akkam ta'uu qaba. Bar lammii Itoophiyaa qofatu rakkasa ta'u jira bar addunyaa kanarraa wannaa irra jechuudha kan biraar. Nama lubbuudhaan bahu nama mirgi isaadhaa dhiibamu namoota akkasii nama yakka gurguddaa kana nama irratti dalagan kana mootummaan Itoophiyaa itti xiyyeeffate yoo hin dalagee wanni kun dhaamuu hin danda'u abadan. Yookaan jaarsummaa tiiktaakaatiif wanni dhaabbatu hin jiru. Isin ammoo du'aa itti godha. Mootummaa ammoo rabbiin sodaadhaa warri mootummaa keessa jirtan, warri koominitii Suudii keessa jirtan, warri imbaasii Suudii keessa hojjettan, waliin gaha, waliin dhaqqabsiisa waan kanarratti qalbii deeffadhaa irratti dalagaa. Hiddaan kutaa rabbiin sinaa qarqaaruuti. Hiddaan kutaa rabbiin sodaadhaati. Warri mootummaadhaa waan kanarratti hojjedha. Waan isiniin jennu hin qabnu information ammoo barbaannaam information guute addunyaa guutuu beekaate argachuu dandeessanii wanni isin jala dhokatu hin jiru erga rabbiiti subhaanahu wa ta'ala. Akkasiiti duuba kanuma Ustaaz Fawwaaz waan dubbatta yoo qabaatan dubbadhaati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa. Fayyaadha alhamdulillah. Waan dubbatan gaafixanii wallahi waan jaamu qabu hunda jettanii namoonni waan kana dalagan anillee yaaduma keekalaan qabachaa ture yeroo dheeraadhaaf. Seeratti dhiyaachuu qaban. Itoophiyaatti yeroo deebi'anillee seeraaf dhiyaachuu qaban. Suudii keessatti illee gartee qaamni wayii nagee buusuudhaaf ijaarame ijoollee badii tana daleedu seeratti dhiyeessuun gartee hedduu barbaachisaadha. Suuduma keessattuu biyyuma isaan jiran keessatti jechuudha. Baalageen tuni gandan qabdu. Baalageen amantiin qabdu, baalageen gosan qabdu. Zaalimni akkuma Ustaad Awwal jeetti gandalleen qabdu, amantiilleen qabdu beekaa. Gartee baalageen kun Islaama kanaaf gartee keessa laaluu qabnaaf wani jaamu hin jiru. Namni gandaan nama adda qoodee miskiina gartee jiruun firaa jijjiira je'ee dalagatee bahu rahmata tokko malee ajjeesu. Haa gartee badii isaan dalagan san afaaniin dubbachuun nu qaanfachiiftu. Waan isaan dalagan jechuudha. San gubbaadhaan kuni hafee osoo jiruu immoo namoonni waan san kakaasanii dalagan beekamtii argatanii jechuudha. Follower isaanii ol kutee hawaasa biratti gartee sadarkaa qabaachuun isaanii hedduu hawaasni keenyaan gamta akka fagoo akka jiru nu agarsiisa. Mee ilaala bara takka moo lama dura ijoolleen lola gartee hoolayyiintu wallaltu kanarratti gaaza naqaa turan hedduun isaanii beekamtii hedduutti argatan. Followerota gartee 100,000 lakkaamutti argatan. Goota keenya jabaadhu jedhanii gartee namni kun badii irratti bar namni islaamaa bar walaa ta'aawanuu alal ithmi wal udwaan jaaba rabbi subhaanahu wa ta'ala. Keessattuu namni amantii islaamaa qabu badii irratti osoonii fi abbaa keetillee ta'e, osoonii fi obboleessa keetillee ta'e, osooniif haadha teetillee taate, osoo ilmoo teetillee taate, osoo namuma jaalattu hafadhallee ta'u, osoo ta'e badiirra gargaaruun haraama dhorkaadha. Amantii islaamaa qabattee badiirra nama gargaaruun dhorkaadha. Maalayyaa gartee dubbii fokkottu jaahiliyyaa gandaaf jettee gartee goota keenya namaan jettu. Ijoolleen tuni beekamtii arkattee horiitti arkattee wanna ta'uun kuni hedduu waan rakkina kanaaf sababa ta'aa jirurraa. Warri waan kana gaazatti naqee finiinsee guddisee wanna godhe biyya jiranitti illee koominitiin Suudii keessa jirtu, imbaasiin Suudii keessa jirtu seera biyya saniitiif dhiyeessu gaafa biyya galanillee gartee badiin isaanii isaanuu dhoofachaa jiranii wanni isaan haasawan hundinuu wanni isaan dalagan hundinuu laayivii fidanii namoota 10,000 lakkaa'amu irratti gartee dalagaa turan badii tana.
namoonni kun seeraaf dhiyaatanii namoota fuula dura badii akkasiitiif taa'uuf gorsa ta'uu qaban. Seera dhiyaatanii jechuudha. Dhiyeenya kana namni wayii tokko gartee barna ilmi namaa waan irratti wal deeggaruu fi waan hawaasni kun diinarraa illee gartee hedduu fagoo jira. Kota baradhaa hin baratu. Nama wayii tokko dhiyoo tana qaama saalaa qullaa gartee nama dhiiraati waraabee gadhiisee jira. Agarsiise. Kaan dhufee aboo rabbi sodaadhu waan kanarraa taa'ii osoo je'uunii qabu namnummaan bar maqaa islaamaa qabu kuni ganda keenya maqaa nutti gootee jeen wallahi komantii tana ijati jaan hin arge bara. Aboo ati maqaa nu gootee jaan maqaa maal si godhame maqaa qaama saalaa isaa fidee miidiyaa irratti zaahira qabu badii namni dhooyisatti dalaguu hin qabne fidee pabliik godhuutu maqaa si godhuudha dhugatti. Moo gartee nama gartee gosa biraa tokko fidee asirraa miskiina tokko hidhee tumee ajjeesuutu gartee maqaa si godhuudha. Aba rabbi sodaadha, rabbi sodaadha. Bakkuma jirtanitti illee rabbi sodaadha. Gaara keessa jiraatanis, magaalaa jiraatanis, bakka jirtanitti rabbi sodaadha. Beekamtii yoo barbaadan beekamtii karaan itti argatan hedduu jira. Osoo hamtuun daleene beekamtii argachuu dandeessa. Hamtuu daleedee beekamtii argachuu irra moo beekamtiin san mataan sirraa hafuutu irra sii wayyaadha. Guyyaa tokko addunyaa kanarraa galtee badii arra daleedee kana itti gaafatamuun kee hafa hin qabdu obboleessa kiyya obboleettiiti jira. Namni badii san dalage takka jira. Namni bakka san lafa san irratti badii san dalage hagartee komantiidhaa fi dhaabbii fi kanarraan namoota san gargaare hamana isaa taa'ee yaadaanillee gartee osoo gosa kiyyaa kun ajjeese gosa kiyyaa kun islaamoo hejee namni yaadaanillee ta'u gargaare warri maallaqaan sappoortu godhe hundi keessan badii waliin qabdanii booda. Baalageen osoonii fi ilmoo haadhateetillee ta'e baalageedha jechuun qabda zaalima jechuun qabda irra duuluu qabda nama haqaa waliin jiru wajji dhaabbattee irra duuluu qabda nama keessan. Kanaaf Ustaaz Awwal Abu Muaz gartee namoota Saudii jiru qunnamaati pilees. Garee takka jaara garee gartee warra badii dalagu kana mootummaatti hannitu jaara. Namni kun ummanni kun warra baratu miti. Gorsaan sin dhagayani du'aayii sin barbaadan gorsallee hin fadhan sin dhagayan. Itti himteellee sin dhagayan. Yoo keessaan itti himte keenya sin jaa. Maaltu keeti nama baalagee gartee nama jeesitu keeti. Moo baalagee gartee online irraa wanta godhatu keeti. Bar namni kun xiyya jechuudhaaf bar itti qaanfachuu qabda bar nama garii. Xiyya jechuudhaaf itti qaanfachuu qabda. Nama waan hamtuu dalagu afaan guutuudhaan akkamii xiyya jetta. Akkasii yaaboo rabbi haa sodaannu bakkuma jiru hundatti rabbi haa sodaannu. Wanni Ustaad Awwal jee kun sirriitti irratti dalagamuu barbaachisaadha. Suudii keessatti illee biyyatti illee baalageen tuni seeraaf dhiyaachuu qabdi. Kanaan jaa Ustaad Awwal galatama. Ustaad bareeda hundi keessanuu carraa isinirraan fuune silaa namuu yaaduma kana gaafa karoora gootee waajaareetiin waan kanaas itti seettee gootu. Ani uummata san qofaami warra shiftaa gartee hoolooyyii bosona keessa baddaa jirtu sanaa miti. Kan asirra jiru kanuma fayyaa qabu asirra jiru kanaatu namni isa yoo ganda isaa ta'e gadi bahee gartee mana jaarratee gadi bahee lolaa bara. Kana uummata fayyaa hin qabne kana rabbiin kana walii qabee bara Ustaad. Walii gallee hamaa ofiis laa namni. Rakkoon guddaan isa sanii rakkoon guddaanii ummata wallaalaa ta'aniiti asiin arsii qabaa jedhanii walloon qabaa jedhan. Kan qabamu immoo miskiina rabbiiti. Maal dalage ilmi walloo tokko maqaa walloo himatu tokko hatta osoo nama Oromoo nama qaama kan keetii dhiiga kan keetii miti. Amaar usuu ta'e Tigree usuu ta'e nyaachiftee dabarsu saree usuu ta'e nabi rabbiidha alayhi salaatu wassalaam saree yoo intali takka obaafteeti jannata seentee jedhan usuu kan sareen karaa deemu. Saree usuu ta'eeti Amaaraa miti saree usuu ta'e ati nyaachiftee obaastee dabarsuu qabda malee ilma tokko qabdee ilma xiqqaa tokko yookaan guddaa tokko qabdee karatti akkamiin rakkisa. Namni waan kana deeggaru zaalima guddaadha beeka Abuu Mu'aaz. Namni arsiitu tuqame jedhee miskiini tuqamuu irratti gargaaru. Namni wallootu tuqame jedhee miskiini tuqamuu irratti gargaaru. Namni zaalimni akkasiidha. Namni zaalimni haga saniidhaan jiru. Namni waan kana irratti gargaaru jechuudha.
inni kun akkamitti mee sammuun nama akkami fudhattee jennaan nama miskiina rabbiidhaa karaa irra deemu nama waan takka quba hin qabne qabaa jedhan. Arsiin lola arsiitii fi walloodha jedhan sanuu maqaa itti baasanii bar. Arsiin Saudii keessa maal godha arsiin? Arsiin Saudii keessa maal godha sa? Arsiin Saudii keessa lafa qabamu Saudii keessa jiraata. Arsiin an beeku Itoophiyaa keessa jiraataan beekan. Akkas. Walloon an beeku Itoophiyaa keessa jiraata. Ammoo muqiimni naguma bara nu ijoollee walloodhaa ijoollee meeqa wajjin nyaannee tumaan dhugna. Nyaafnu jira. Takka waan kana quban qabu namni quban qabu asitti amma wanna badoo kana keessatti galteetiin miskiina rabbiidhaa dararti naggaa waan jarri argatu rabbii keenyatu beeka. Kuni akkuma jedhe sani wanni guddaan namni hundi isaadha ribirrib irratti gochuu qabu. Wanni namni irra jabaachuu qabu waa'ee mootummaati. Wanni kun tokko nuti ammoo du'aa itti goone akka rabbiin isaan balleessu rabbiin isaan haa balleessu ammas warra mootummaati wanni guddaan. Warri mootummaadha waan kana irratti yoon hojjennu. Karaa imbaasii isaaniitiin ta'ee karaa qaamota seeraa qaama seera federaalaatiin ta'ee warri seeraadhaan waan kana irratti hojjetee baalagoota maqaa arsii himattu baalagoota maqaa walloo himattu baalagoota maqaa harargee himattu baalagee hatta maqaa biraallee yoo himateetiin dhufe baalagee maqaa kanniin himattee maqaa kanniin nagaddu gaafuma jarri biyyatti gabbuutu yoo qabaniitiin wannaan geessin yoo qabaniitiin mana hidhaadhaan geessin wannaan biyyi nagaa argachuu hin dandeessu. Jarri ammoo maal gooti isiniif fakkaate yeroo matakkaan gaafuma gara biyyaatti achi garagalanii mootummaa faarsuu eegalan. Mootummaa faarsinaan ammoo khalaas hin dhiisamaa jechuudha akka seera zamana kanatti natti fakkaata. Laa akkas ta'uu hin qabu. Wallahi mootummaan waan kana mootummaa faarsee baatee osoo dhibba faarsaatiin oolee seeratti qabamee seeratti dhiyaachuu qabu. Namni waan kana balleesse maqaa arsiitiin, maqaa harargeetiin, maqaa wallootiin, maqaan barbaadeenuu haa balleessu, maqaa waan yakka haa dalagu. Namni yakka dalage. Nama karaa deemuu irratti namni yakka dalage kamiyyuu yakka xiinsammuudhaa haa ta'u. Yakka qaama hir'isuudhaa haa ta'u. Yakka ajjechaadhaa haa ta'u. Namoonni waan kana dalagan sunni yakka saniin seeratti dhiyeeffamuu qaban. Biyya keessa as keessaallee mootummatti himanii jennaan mootummaan biyya kanaadhaa sekenditti fuudha wallahi. Osoo amma warri imbaasiidhaa warra biyya kanaatti walitti dubbatanii. Shortaan biyya kanaadhaa beektanii mubaala jala deemtee sekenditti nama fuute osoo hin beekin hatta helikoophteraan fuutee wallahi dhaqxee fuudhuu dandeessi. Waan takka inni jara dheebu hin jiru. Laakiin ammoo imbaasiin illee callisee taa'u ofirra. Akka gaafa dhufeetiin imbaasiin diigamutti. Maali dirqama imbaasii wanni hojjetamuu fi mirga wanna nageenya lammiilee eeguudhaaf mi kan imbaasiin biyya kana godhaaf dippiloomaasii hojjechuu fi wanna nageenya lammiilee eeguudhaaf. Lammi nageenya bar kun seerallee haa dhabuuti lammii Itoophiyaati bar. Akkami callifamee irratti taa'ama akkami koominitiin jiizaan jirtan warri naannoo januubaa irra jirtan akkami callistanii ilaaltan isin bira jirti ijoolleen kunni akkamitti mootummatti hin beeksisan yoo xiqqaate jara kana qorattanii ganda isaaniidhaa qorattanii ammas ammoo abbaa isaanii qorattanii maqaa isaanii qorattanii kunoo ganda akkanatti dhalate ilmi akkana jedhamu ganda akkanatti dhalateettanii mootummatti beeksiftanii yoo dadhabdan in galaame asii gaafa gale nama shanitti osoo mootummaa murtii jajjaba itti kenne. Murtii jajjaba jabaa kajiichuu suutti kenne mootummaan lammata ittiin deebisu durriyyeen kun tokko ittiin isiidha. Kana godhuuf gandummaarraa wala batoo qabdi warri namni waan kana raawwatu beektu gandatti si galchiti. Abdii isaanis achi ture mootummaa keessaas kunoo nama deeggaran namni mootummaan deeggarrees jiru gartee fala maali falli waan kana qaamni waan kana raawwatu poolisa suudii dhiisii nutuu beeyna namni waan kana raawwate dura dubbiin kun eessaa kaatee eenyu waan kana maxxansee beeka namni waan kana raawwachuu jiru sooshaal miidiyaarra jiran jarri nama ajjeesuus nama miidhuus nama waraanuus asirra jiran tiktookii qaban waliin haasaa oolti feemasoonni asirra jirti dura gandummaa kutaa keessaa baha jiran akka namummaatiin yaada amaarallee maan taane saba kee saba Itoophiyaati saba keeti waliigallee sabaa sablammoota keenya. Ilma namaati. Wanni ganda keessatti biyya namaati kana raawwatu gooda ganda keessa si dhufa. Gaafuma namni gartee Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessa wal miidhee qofa mootummaan raawwata. Maa koominitiin safaaraa jechuun maali? Koominitiin jechuun koominitiin hawaasa gartee isiitii fi hawaasa biyya san jidduu jiru waan wal qunnamtii gartee hawaasa waliin gargaartee rakkataa ofii kan nama miidhu kan hojiidhaan miidhame kan hunda miidhame kan nama ajjeesu kana hunda gartee riippoortii godhuu qabdi jechuudha. Sanii abdii isinirratti dheeressuu abdii isaanis dhufanii wallahi nama jibbisiisa jiran hanqa gartee Hararge Arsii Jimma Wallagga jechuu dhiiftanitti isin yoomiyyuu biyya Itoophiyaa keessattis biyya ambaa keessatti rakkachaatuma jiraattan.
namni isaa dabarte takka hin jirtu. Waliigalleessanii mee suudii keessatti illee turtanii abdisha ogguma takka waan gandummaa kun yeroo takka wal miidhuun tun oggu takka hin dhaabbattu maaliif hallisiidha. Muu yaada keessan dabarfadha. Assalamu alaikum warahmatullah. Alaikum salaam warahmatullah. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Akam jirtu Syekh Awal Abu Muaz. Alhamdulillah. Har'a miira keessa jiraan. Kirtan hundi keessanuu. Augusti. Bakka nagaataa jedha. Asirratti waan ana akka anamma akka mootummaa deeggaru eenyuun beekaa. As keessatti waa lama gaafii jira amma addaatti. Muyitii godhadhaame nama seentan. Wanti lamman gaafii natti ta'e ana maddaatti arguu dadhabe tokko waggaan taa'ee waa Wallagga keessatti ta'uu fi waggaan akkuma sana akkuma kan Wallaggaa sana biyya Saawudii keessatti wanti ta'u kun anaaf gaafii inuma wallaale bakka isaa. Waggaatti kan Wallaggaa akka ayyaana Arafaa keenya namni inuma dhuma inuma du'a inuma boonyaa eenyu akka ajjeese eenyu akka godhu namaan galu. Waggaadhaan taa'e isa yeroo tokko yeroo lamaa miti la kan iddee biraa yookiin magara Walloo kana keessaa ijoollee Wallootii fi Amaaraa faana walitti tokkosu inni mul'ata hin argina ijaan illee. Kan Wallaggaa isuma inni hillim jedhee gubamee akka cidii kan maramee xaafii kan maramee kibriitii itti qabsiifame nama dhumaa wayii argina. Safara dhumee nama du'ee uuma erga dhumee ka'e miidiyaa irratti ba'a. Inni kunis abbaan isaa namaan galu habalu jenna malee takka faannoo jenna takka mootummaa jenna takka waraana adda bilisummaa jenna dhugaa isaa namni beeku hin jiru. Kan biyya kanaas waggaan ta'anii ijoolleen keenya waggaan akka ayyaanaa godhatanii wal waraananii wal sukkuumanii qaama walirraa muranii waan hin taane wal godhu. Iddee isaa wallaalle. Anammaa naman itti dhiyaaddutti siqee qaama mootummaa keessatti gaafadhe wanta akkanaa akkam godhamaa maalii jedhee gaafadheen ture. Amma qaamneen baasii biyya kana jiru hin beeytani gaha. Namni inni akkuma biyya keessaa kaabineen kan dhugaan hojjetu jira. Kan immoo borsaadhaaf hojjetu kan garaadhaaf hojjetu jira. Kan dhimma isin itti mattanii dhimma isin bira dhayitan uyyuu isin hirkaa fuudhee gidee isin gadi baatanu asiin bukkeetti gatu jira. Kan immoo dhimma keessan fuudhee dhugaadhaan haqaan wayirra isiniif oolchee akka namaatti yaadutu jira. As keessatti wanti kuni kan inni taa'u magaalaa keessatti miti tokko jedhan. Deebisee namni nuti to'achuu dandeenyu kan qaama seeraatiin dhufee bakka seerri ga'ee jiru bakka nuti hordofuu dandeenyu jirudha. Yoo dhugaa dubbanne amma miidiyaa warra akkas wal godhu fuuluma jaraan nama ifaa kanan arguan takka kaameeraan jalaalee dukkanaa gaafa ijoolleellee waa hojjetan namaa beekamuu hin danda'anu. Yoo amma abbummaadhaan namni kooti jedhee qabatee salaamu rahmatullah qabatee irra deemee hojii kooti jedhee duukaa deemee nama kana hamma ta'ellee dhibbarraa nama 10 to'achuu danda'een ala namni waan kana godhu ta'anii tokkoffaa miidiyaa kanarratti beekamuudhaaf namni baay'een kan inni kana godhu. Irra hedduun jira ammoo hin argitu saaraa walakkaa bakka seerri wayii hin jirre. Amma too suudiitii otoo suudii waa godhanii lammiin suudii tokko waa taanaan eessattuu dhaqanii fuudhu. Keenya immoo akkasin amma jettan ishee awwal lammiin keenyas of rakabsiisaadha. Nutis rakasaa iddeen nu toollus akkasii. Asirratti waa'ee Oromootiif boonyaa asirratti nutu wal qala. Asirratti waa'ee saba du'eetiif boonyaa asiin immoo waa walirraa murree waan amaarri walitti hin goone walitti godhaa oolla. Kun gaafiidhuma mataa keessatti nama ta'ee ta'a furmaanni isaa akka inni itti kaa'amullee xaxaa wayiiti. Amma nama seera guuttateerutu ta'ee fuulli isaan beekama habaluudha jedhama bakki inni hojjetuu fi bakki inni oolu aayidiyaa isaarraan ol baasa. Namni kun eessaatti hin beekamu kanuma ajandaa fidee nama hidhatee tumuun ala kanuma inni muree gadhiisuun ala. Bara darbe argitanii yoo ta'e muranii kaanii makiinaatti yoo ta'e fuudhanii irra oofu. Namni dhufee suma irratti boo'ee akkam goona jedhameetuma hafa. Namni immoo abbummaadhaan qabatee baasii bira dhaqee immoo wanti kun akkanatti itti fufaa bara baraan dhumaa jirra. Akkam goonuu jedhee abbummaan isirratti hojjetu illee hin jiru biyya kana keessatti. Tokko. Wallah. Isa kana wal qabatee Abu Muaz yeroo takkaani information yoo kenneef jedheeti wanna dhaqee ture beektanii gara Safara. qaama mootummaa biyya kanaa dhaqeetiin la safaraa miti qaama mootummaa biyya kanaa dhaqee jennaani nama dhuunfaatti hin danda'amu dhiisi waan kana jala hin deemin rakkoo sitti fidan jedhana. Dhugaa. Mufii kiyyan jechuudha. Namni dhuunfaadhaa yoo jala deeme sirriidha dhugaadha hin danda'u. Laakiin safaraan ni dandeessi. Waan biraa yoo dadhabe safaraan akkamitti ijoollee kana tokko tokko isaaniitti maqaa galmeessu akkamitti dadhabasaa yaa jamaa. Akkamitti dadhabe jedhama. Social media irra jira. Social media irra jira ijoollee kana qoratee
mucaan akkana nama akkanaadha ajjeese yakka akkana dalage maqaan isaa akkana jedhama abbaan isaa akkana jedhama gandi itti dhalate akkana information akkana fuudhee mootummaa Itoophiyaatiin gahu akkas kanuma yaa jamaa waan nama dhibu kunam waan Ustaz bar live irra waraabaa godhaa turanii bar. Live irratti nama kumaatama lakkaa'amura waraabaa waan godhaa guddaadha turanii. miti bar yoo waan biraa qabsiisuu dadhabeemi tole maqaa isaadha maqaa nama sanii qabatee nama akkana yakka akkana ebalu dalagee jira yakka akkana nama yakka ajjechaa yakka xiinsammuu yakka qaama irratti dhiibbaa geessuudha waan akkanaadha hojjetee jira jedhee mootummaa biyyatti geessuudha. Gaafa biyya gaheetiin jedhe namni sun hin gala maalu biyya kana tura waggaa 10 yoo guddate waggaa 10 biyya kana keessa tura yookaan waggaa 2 waggaa 3 qabameetiin hin gala namni kun. Nama galeessan gaafuma galeessan qabaniitiin seeratti dhiyeessu. Kalaas achumatti dubbiin kun silaa karaa saniin dhumatuu danda'amti. Malee safaaraan nama karaa seeraatiin hin dhufne hoogganuu hin danda'u. Waa tokko gochuu hin danda'uun waan fudhatamu miti. Guututti jechuudha. Dhugaadhaa gara tokkoon isa rakkisa. Garuu safaaraan osoo itti dhimmame hin hojjetu yoo jenne malee osoo safaaraan biyya Suudii keessa jirtu kun itti dhimmame osoo hin hojjedha jedhee irratti ka'e seera qabsiisuu ni danda'a. Wanni isa dhibu takka illee hin jirtu. Wanni isa dhibu takka illee hin jirtu. Garuu ammoo duuba ka yoo fedhiin keessaadhaan jiraatiin hojiin nama dhibdi rakkoon isa kanaadha. Ati abdii shageeffadhuuti namoonni biraallee yaada kennatanii eegasanii wanna jedhame. Akkasii shurrubbeen faanas jiru ijoolleen illee gara sanaan illee akka inni kun irra baay'insaa garuma daariitti achiin nama kana adda baasanii beekuu danda'u ijoollee jijjiiranu. Amma safaaraan akkasiin jettanu ga'ee aangoo guddaa qaba. Aangoo isaatti garuu namni kaminuu aangoo isaa sana hawaasaaf osoo hin taane irra caalaan darbee ni jira namni hawaasaaf hojjetu. Irra hedduun nama gaafa muudamu keessattuu lammii Itoophiyaa kun kiisa isaatiif hojjeta laa dhugaa jiru kun. Lammii kootiifan hojjedha nageenya lammii kootiin kabachiisaadhaan ala inni tokko isanni lammii isaatii hojjetu inni tokko immoo jalaa gufuu ta'etti hojjeta. Walirratti hojjechuu wal cabsuu malee maaltu ta'aa jira lammii koo kanarratti maal gochuu qabna akkamiin dhaabsuu dandeenya too deemu mootummaan biyya kanaa qaama habilee baaddatee deemu iyyuu barbaada. Garuu abbummaadhaan eenyutu hojjetaadhaan hin jedhe. Kooti keenya jedhanii waan akkanaa akka dhaabbatu too godhanii amma bakka hundarra jirti koominiitiin. Bakki inni irra dhibe hin jiru. Magaalaa guddaa embaasuma guddaa jira jidda akkasii. Koominiitiin xixiqqaan garuu bakki inni dhibe hin jiru. Waan kana hordofanii kooti jedhanii garuu hojjetanu. Bara baraan wanta wargaatuma jiru namni waa sooshaal miidiyaa irra oola. Isa kana yeroo kennitanii fi isin yoo irratti dubbataa deemtan garuu fudhataanii deemu. Namni nama dheedu hin jiru. Miidiyaan waraana tokko, miidiyaan uummata isaatti biyya tokko. Isa kana irratti yeroo dhuma kennaati isinis leemee dubbadhaa isiniin jechuun barbaadda ulfaadha. Ayyatar galatoome ulfaadhu dubbadhaa jamaa Sheek Saabir illee as jiranii yaada tara maan kennadhaati gasanii wanna jedha. Ustaada dur yaadachiisu turre safaaraan hin jijjiiramte bara mallas gaafa namni akkasii rakkatan namni keenyas Saudi Arabiyaa tanatti warruma Islaamaa ture Ibrahim fa'een dalaguu ture dubbistan mana hidhaa jiru ilaalan tattaaffii godhan. Kaarraa kuni I don't know baba kalli stop. So ati yoo kam dadhabde bar qaama waan kana raawwate viidiyoo kan raawwachuu hin arkita. Namni follower wali qaba. Ganda isaati fidee live asiraaseesaa kumaatamaan follower qabdi walaaseesu jirti. Riippoortii akkami godhu dadhabe. Qaama yoo dadhabe gartee mootummaa Itoophiyauma hawaasa musliimaa jira ummatuma sana citii baasumaa dadhabe. Abaluu maqaan kana. Asirra ni beeyna amma ijoolluma qaama kana deeggartu lola kana labsaa jirtu sarra. Gandummaa farsaa jirtu waan kun tifoozoo jarree arkatee akka ibidda banziilaan warratti qabsiisu jiru. Ayizoo wadafiit warri jechuu jiruun asirra jiran. Asirra dhuftee waliin haasa'u ture ni beeyna. Takkatti ni beeytan. As jirti. Kutaa hunda keessa asirra jirti. Wahuma kana ofii hin raawwatu qaama biraa miidhu jira dalagachuu jira ofii taa'ee dalagata ijoollee kana deeggara telefoona wal quba qabdi. Viidiyoo jarri waan raawwatu isaanii erga jarri kun dhufee waan jarri kun raawwate uummata irratti jara kanaa dhaadheessu jira. Kana warri waan qabamuu qabu. Asiin duraas deeggartanii badii isaanii gartee dhiistan. Of keessa deebisan. Ganda keenya arsiidha. Harar gedhatanii nu keessa injiina akkana ijoollee Oromoota shiftaati tuni. Asirra jiran. Laayifii akkuma nuti seennan deeggaru jiran waan kana qaama kana ayizoo jechuun jiraniin eenyu dubbata. Maa safaaratti hin kannine. Safaaraan quba qabdi. Akka koominiitiin waan kana maa sodaatti. Isaanuu lubbuu namaa ajjeesuu waan kana deeggaruun sodaanne ati akkamiin riippoortii godhuu sodaatte. Waan kana bar himuu naman dhibdu jirana. Biyya keessattis himuu naman dhibdu bar.
ragaa qabaattee ennaan waa hunda goonaan safaaraan akkuma abdiin jedhee garaa isiitiif hojuma akkuma gartee kuni miskiinni biyyaa beetti isiin achi dhayxee mindaa fi dalagachuu jirti malee gaafa gartee harka mootummaaf dhaawan koominiti namaa affeertee achi waa gootee dhiichistee deemti jechuu. Koominitiitti safaaratti dabarsuun dirqama ta'a yookaan wanni kun wanni teenyaa asirraa afaan kanallee haasawuuf hin jirtu lammii kanaafillee sagalee waan jennee hin jirtu. Nama meeqa mana hidhaa keessatti dhumuu jira sababa kanaan silaarraa waan kanaa miti. Warra gartee jara kana silaanqaa jara kana deeggaranii warra mana hidhaa sanii sagalee ta'u meeqa achi keessatti dubartii ulfaa gartee miskiina ooboo kana wajji mukayyafan jira achi dhumuu jira namni lubbuun namaa du'aa jirti. Janaazaa achi keessa bira tattaa'u jira uummata bira. Yaa jarana haa lafaa dammaqaa kutaa dhiisaati. Ganda dhiisaanii beena. Asirra ammoo azala nu jala jiran warri waan kana deeggaru. Warri dhiisaa keessan qabadhaa jiru. Keenya kami? Keenyaa miti kan nama miidhu jiru. Keenyuma ammoo keenyaa miti kun shiftaan durriyyeen daangaa rabbii tarkaanfate. Hadiisa namni itti himan hadiisa itti himan waan akkanaa tana. Waan namummaan qabdu tuni. Bineensa yeeyyii yaatu. Yeeyyii waraabessa bosona keessa yaa'u. Waraabessa miila lamaati kuni. Kana isini anaa fi ati kutaa fi san osoo hin jenne abbaa fadhaa ta'u. Gartee osoo amaara Oromoon akkana goote abadan hin deeggarru gartee. Abba amantiillee qabaate yoo fadhe hin deeggarru. Islaama ta'eedhaaf islaama hin deeggarru bar. Gartee namumma deeggarra lubbuu namaa deeggaru jirraa bar. Gartee hawaasa ofiiti jennee ka biyya keenyaati jennee saba feete haa ta'u deeggaru jirra beeka. Mootummaan keenya seeraa feera seeraan safaaraan achi jirti. Waan kana gartee isa nama miidhu jiru kun hin qabama. Ammoo irran kaayyan isaanis caljaanii rahaa godhu jiranii jechuudha. Ana Rabbi subhaanahu wa ta'ala sagantaa abaarsaa godhan abboo. Gaafa kaanis abiyyiif irraa abaara jenneen nutti kaanii miti ummata kana ka abaaramuu qabu jedhan. Baha kallatti miidiyaa hundaa wallaahi lazim maal shari'aa karaa sii godhee bar. Namni kun shurrubbiidhaan na nyuta. Shurrubbi. Ayyee shurrubbi anaa dhiyeessu. Isa natti hin fakkaatu. Muhammad. Isa Muhammad muutii irra jirtan yaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Muhammad shurrubu بدأ شيخ ثابر. الله الله. أكم نجاجر تاني. جرى الحمد لله شيخ ثابر. كم نجاجر توسين. الحمد لله بجاجر تاني نقمت شيف تاني ربي نسأل حاجة قمت شيسو. آمين آمين آمين. الله ربي نو عامل كيسو. يعني وان إيرا وان جرون كابو. Nuti kuni hawaasni uummanni Oromoo kun firan qabnu beeka. Bakka dhaqnetti firan qabnu tokkicha Allah qabna jechuudhaaf Allah nu ga'a malee akka qaama mootummaattis akka namummaattis namni nu hojjetu hin jiru. Baay'een saalaa kanuma nurratti hojjetu malee حسبنا الله ونعم الوكيل هم ننجر كيستو نمني كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله جل نكون أكما الدنيا تو